wararrabeelaan borin kufu kan ilmi naamanis borin kolfu waaqayyoon geeddartaa barahamtu gadi qabdee tulloota of toltu. Duraan dursee haalaaf bakka jirtan hundumaa keessatti nagaa koo afuraan isiniif dhiyeessaa kam jirtu isiniin jecha ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Daargee Bashaan jedhama. Waldaa Kiristiyaanaa dibata harka Waaqayyoo addunyaalessaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Sadii magaalaa Haroosa Buuraatti kanan hojjedhu. Ergaa Waaqayyoo yeroo ammaa kana dhalootaaf natti kenne fudhadhee dhiyaadheera. Aduu birmaadummaa finiinsite gurmuuchuun gorfamaa sililchifte odol jedhu warri boquun cabee gooftaas miti namaa kan nu sobee. Itti fayyadamaa Waaqayyoo karaa sagalee kanaa isin gargaara. Sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 35 jalqabee hanga 43tti akkana jedha. Yesuus Yaarikootti yommuu dhiyaate namichi jaamaan tokko karaa dura taa'ee in kadhata ture. Sagalee namoota danuu karicha irratti dhageenyaanis maal akka ta'e warra darbuutti jiran gaafate. Isaan immoo Yesuus nama Naazreet sanatu asiin darbaa jira jedhanii itti himan. Kanaaf inni iyyee Yesuus ilma Daawit na maari jedheen. Warra fuula dura dhaabbatan immoo calluma jechisiisuuf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyye ilma Daawit na maari jedhe. Yeroo sanatti Yesuus dhaabbatee namicha jaamaa sana gara isaatti akka fidaniif abboome. Namichis gara isaatti in dhiyaate. Yesuus immoo maal akkan siif godhu barbaadda jedhee isa gaafate. Kanarratti inni agartuu koo akka naa deebiftu gooftaa koo jedhee deebiseef. Yesuus immoo amantiin kee si fayyiseera hoo agartuun kee siif deebi'u ittiin jedhe. Achumaanis agartuun isaa deebi'eef. Namichis Waaqayyoof ooqubaa dhiyeessaa Yesuus duukaa bu'e. Namoonni sun hundinuus kana yommuu argan Waaqayyoof galata galchanii jedha. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Sagaleen kee kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin addunyaa mararratti dhaloota lafa kanarra jiraniif hojii haa hojjetu. Sin kadhadhaa gooftaa. Ergamni abbaa ormaa sagalee kee kanarra dhaabbatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirutti kan qabame haa ta'u. Xumurtee galata maqaa keetiif nu qopheessi maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Sagaleen kun iddoo kana keessatti kan inni dubbatu waa'ee namticha jaamaa tokkooti. Yesuus Kiristoos gara mandara Yaarikoo dhaquudhaaf karaarra bu'ee utuu adeemu namichi dhaloota isaatii jalqabee jaamee haadha isaa kan hin beekne abbaa isaa kan hin beekne ija isaatiin argee bifa isaanii dubbachuu kan hin dandeenye obbolaa isaa kan hin beekne namichi kun sagalee duwwaadhaan kan nama adda baafatu ture. Nama jaamaa dhaloota isaatii jalqabee nama karaa irratti gatame. Namni kun karaa mandara Yaarikootti dhaqu dura taa'ee in kadhata ture. Yesuus Kiristoos adeemaa karicharra dhaqnaan gurra isaatiin in dhaga'a ture waca namootaa. Yesuus duukaa kana deeman baay'een isaanii wacuu in ursuu turanii jedha sagalee Waaqayyo. Sana booddee akkana ture. Namichi kun eenyuudha inni asiin darbaa jiru jedhee namoota gaafata ture. Inni asiin darbaa jiru kun eenyuudha? Maani sagalee nan dhaga'u kun maani waci kun jedhee nama gaafata ture. Kanarratti akkana jedhaniini Yesuus nama Naazreet isa jedhamu sanatu asiin darbaa jira jedhanii gaafatti manii jedhani. Akkana jedhe namni kun sagalee isaa ol fudhatee Yesuus ilma Daawit na maari jedhee hin iyyedha sagalee Waaqayyo. Gara gooftaa Yesuus Kiristoositti asiin darbaa jira Yesuus ilmi Daawit gaafa jedhan hin iyye gara isaattidha. Kana booddee namoonni Yesuusii wajjiniin deemanii akkana jedhaniini caalcheedhii gooftaattiin iyyin caalcheedhii jedhanii akka inni callisu gochuu barbaadan. Inni garuu agartuun isaa jaamaa waan ta'eedhaaf akka namoota warra kaanii ifa waan hin argineef lafa riyaasaa ga'ee waan hin beekneef agartuun isaa ifa aduu argee waan hin beekneef addunyaan itti dukkanaa'ee waan jiruuf caalchisee iyya Yesuus ilmi Daawit akka inni jaamummaatti nama banu akka inni du'aa kaasu akka inni gooboo qajeelchu akka inni naafota sirreessu hin beeka waan ta'eedhaaf humna waaqummaa ofirraa akka inni qabu beeka waan ta'eedhaaf Yesuus ilma Daawit nama aarii na bukkeen darbiin jedhe. Kanarratti Yesuus Kiristoos akkana jedhe mee qabaatii gara koo fidaa namicha gara kootti iyyuu kana. Yesuus Kiristoos gaafanna akkana jedhu namoonni sila calluma jedhaniin dhaqanii qabanii gara isaatti fidanii gara isaatti gaafa isaan fidanii jedhanii maal sii gochuu koo barbaadde maanni fedhi kee maanni si iyyisiisu jedhee gaafate Yesuus. Kanarrattitu akkana jedhe namichi jaamaan kun agartuu koo akka naa deebiftu gooftaa koo agartuu koo akka naa deebiftu gaafa ni jedhu amantiin kee si fayyiseera agartuun kee siif deebi'eera jedhe. Amantiin kee si fayyiseera agartuun kee siif deebi'eera gaafa ni jedhu sa'aatii sanaa jalqabee namni kun hin fayye agartuun isaan deebi'e ifa aduu arge addunyaan kan itti dukkanaa'e ifa haaraa arge waan haaraa argedha sagalee Waaqayyoo.
yeroo sanaa jalqabe namni kun gaafa ifa argu Waaqayyoo fooqubaa dhiyeesse galateeffannaa jalqabe achumarra Yesuus duukaa bu'eedha. Tarii har'a wanti sitti dukkanaa'e, tarii har'a wanti si boosisu yoonnaa jiraate, tarii har'a wanti gara Waaqayyootti si hiisisu yoonnaa jiraate. Boleessa ko Waaqayyo si dhaga'a poleetiku. Sagalee Waaqayyoo mata dureen qabadhee dhiyaadhe akkas kan jedhuun isinitti dubbadha. Iyya dhalootaatiif birmana Waaqayyoo taasisu. Sagalee jedhuun isiniin dhaqqabsisa yookaan isin dhageessisa. Sagalee kana dhaggeeffadhaa ittiin fayyitu. Sagaleen kun hidhaa keessan hiika. Sagaleen kun hibboo keessan hiika. Sagaleen kun gaaffii keessan deebisa. Sagaleen kun caba keessan wallaana. Sagalee kana dhagaa. Iyya dhalootaatiif birmana Waaqayyoo taasisu. Namni lafa kanarraa wantoota afuriin iyya. Lafa kanarraa namni gara Waaqayyootti wantoota afuriin iyya. Innis inni tokkoffaan wanta hojjetu hundumaan milkaa'ina gaafa dhabu lafa kanarratti namni addunyaan itti dukkanaa garatti goruu gaafa dhabu hojjetee gaafa kassaru yaadee gaafa kassaru namni gadda namni iyya Waaqayyootti. Inni lammaffaan fayya dhabeessa ta'uudhaan lafa hiriyaa isaatii ga'uu gaafa dadhabu namni gara Waaqayyootti iyya. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 9 kaatanii yoonnaa dubbifattan hin argattu waa'ee Mephooshetiitiin dubbata. Inni sadaffaan mirgi jiraachuu isaatii gaafa sarbamu akkatti jiraatu gaafa dhabu jiraachuu barbaade lafti hundumtuu gaafa isa ari'atu namni gaafa isa ari'atu haalli ta'uufii gaafa didhu ciqileen gaafa tammaatu namni iyya gara Waaqayyootti. Inni arfaffaan laalcha dhalootaa duratti tuffatamee haalaan gatamee biyyaan tuffatamee ollaan tuffatamee riyaan tuffatamee lafa lixaa gaafa dhabu hin iyya namni gara Waaqayyootti. Boleessa koo sittan hima tarii har'a maaltu si boosisaa jira maaliif iyyita gara Waaqayyootti? Waaqayyo iyya keenan dhagaa birmannaan siif taasisa siin jedha Waaqayyo. Na dhagaa boloota ko bakka jirtan jiraattanii sagalee kana kan dhaggeeffattan iyyi keessaniin dhaga'ama akka iyyitanitti akka boossanitti naftani gari qabamtee naftu addunyaa dukkanaa keessa kan jirtu yaaddee kan sitti dukkanaa'e karoorsitee kan sitti dukkanaa'e kakuu dhageessee siif raawwachuu kan dide boo'icha duwwaa gadda duwwaa kan taate soorri kee mimmaanii wajjin kan ta'e barree dhufee darbu bara dukkanaa kan sitti ta'e mul'ata kee arguu kan dadhabde ifa arguu kan dadhabde Waaqayyo akkana siin jedha siifan bariisisa iyya kee siifan birmadha siin jedha Gooftaan. Kan ilmi naamanis borin kolfu Waaqayyoon geeddartaa bara hamtuu gadi qabdee tulloota of toltu. Dhaggeeffadhu obboleessa koo obboleettiiku lafa jirtu jiraadhu dhaggeeffadhu. Waaqayyo iyya keen dhagaa siin jedha. Abboota Firdii boqonnaa 3 lakkoofsa 15 amma 25tti yoonnaa dubbifanne hacuuccaan itti hammaate saba sanatti rakkinni itti hammaate dhiphinni itti hammaate mootichi Egiloon waggaa 18tiif saba kana yommuu rakkise sabni Israa'el gara Waaqayyootti deebi'anii nama kana keessaa isaan baasu Waaqayyo akka kaasuuf gara Waaqayyootti iyyani ciqileen itti hammaate hacuuccaan itti hammaate karaa darbaa dhabanii akkaataan jireenyaa harkaa badee saba kana arga. Kanaafiyyuu akkamitti jiraachuu qabna hacuuccaan kun akkamitti nurraa ka'uu qaba akkamitti ifa argina jechuudhaan gara Waaqayyootti iyyani Waaqayyo immoo iyya saba kanaa dhaga'eedha. Haaleluyyaa iyya keen dhaga'a Waaqayyo iyya keen birmata Waaqayyo abbaa ormaa miti abbaa keetii Yesuus. Haaleluyyaa kanarratti Waaqayyo saba kanaaf hin birmateedha. Saba kanaaf gaafa birmatu nama rakkina sana keessaa isaan baasu nama rakkina sana keessaa butee isaan baasu Waaqayyo hin kaaseef jedha. Maqaan isaa Eehudii nama jedhamu Waaqayyo kaaseefi. Eehudii kun mootii Egilooniin naqee rukutee yookaan waraanee mootummaa akka inni gadhiisisuuf yookaan immoo ciqilee isaa saba Israa'el irraa akka inni kaasuuf Waaqayyo Yehuudiin saba sanaaf kaase. Yehudii gaafa ka'u mootii Egiloonitti ba'e mootii Egilooniin irraa kuffise. Mootiin Egiloon kufee gaafa jedhu sabni Israa'el kaleessa waggaa 18tiif dhiphatan waggaa 80maaf aara galfataniidha. Waaqayyo bara dhiphina kee gabaabsee bara bal'ina keetii bara boqonnaa keetii bara aara galfii keetii Waaqayyo siif hin dheeressa. Boleessa koo obboleettii koo har'a gaddaa kan jirtu har'a bu'aa kan jirtu har'a akkaataa jireenyaa kan wallaalte ciqileen kan sirra jiru liixa yoonnaa deemte kaabaaf kibbatti yoonnaa sochoote kallattiin hundumtuu sitti kan dukkanaa'e gabaa kisaaraa keessa kan dhaabbattu biddeenni kee nyaatii kee gadda kan ta'e irraa jalqabee Gooftaa Yesuus Kiristoos gara keen dhufa ala keen bariisisa siin jedha Waaqayyo sasitti ulfaate ba'aa abbaa ormaa sirraan kaasa siin jedha Waaqayyo. Amani Waaqayyo sii wajjin jira. Egaa Waaqayyo iyya dhalootaatiif birmannaa gaafa taasisu qabxiilee jiraniin isinitti dubbadha. Warri garaan isaanii gadde gammachuu guddaadhaan guutamu gaafa Waaqayyo iyya dhalootaatiif birmannaa taasisu tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 9 amma 18tti yoo dubbifattan seenaa Haannaa dubbata. Haannaan umurii jiraatte keessatti gaddituu turte nyaati kan hin gammachiifne
dhugaatiin kan hin gammachiifne wanti see gaddisiisu wanti see boosisu yeroo hundumaa gadameessitee mucaa baatee waan hin beekneef masaanuun see phiniinaan ijoollee torba qabdi ijoollee torba waan qabduuf yeroo hundumaa ciqilee irra keessi yeroo hundumaa rakkifti yeroo hundumaa na cuucci Haannaan masaanuu seetiin hacuucamti Hilqaanaan abbaan manaa Haannaa ijoollee 10 irraan sii caala maaliif dhiphatta'edha kunis Haannaa gammachiisuu hin dandeenye Waaqayyoon akkana jettu turte yaa Waaqayyo mucaa ilmaa yoonaa laatte wareegan siif gasha gara mana keetittan siif dhiyeessa galchii godheen siif kenna qarabaan mataa isaarra hin ga'u jettee Waaqayyoof wareeddi turte hin kadhatti Waaqayyoon kadhata see gaafa dhagee Eeliin akkana jedheeni ati machooftuu nana hamma yoomiitti akkas taata isa si macheesse kana dhaqii of keessaa baasi jedheeni akkana jette Haannaan gooftaa koo ani dubartii garaan ishee gaddeedha gadda garaa kootii Waaqayyoon duratti dhangalaafadha dhugaatii nama macheessu dhugeemini kanan boo'u ani Waaqayyo wajjin nan haasa'aa jira gaafa seen jettu Waaqayyo innati itti fuftee kadhattu kadhata garaa keessiif kennu jedhe yeroo sanaa jalqabdee Haannaan deebitee nyaaran guurre minaanis hin laganneedha Waaqayyo gadda garaa keetii dhaga'ee siif deebisa haalelluuyaa inni taanu isa dhabanii itti boo'an sana argataniitu maqaa haaraa itti moggaasu gaafa Waaqayyo iyya dhalootaatiif birmannaa taasisu warri boo'an hin gammadu warri gaddan hin gammadu akkana jedha macaafa Saamu'eel isa 1ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 Waaqayyo Haannaa hin yaadate kanaaf isheen ulfooftee ilma deesse isa argachuudhaaf ani Waaqayyoon kadhadheera jettee maqaasaa Saamu'eelitti moggaafteedha haalelluuyaa bara dheeraadhaaf waan itti boosse machooftuus jedhamtee maseentuus jedhamtee boossuus jedhamtee hacuucamtee yeroo dheeraadhaaf kan itti boosse Haannaan yeroon Waaqayyo isee yaadatu keenyaan isa naaf kenni jettee kadhachaa turte argattee maqaasaa immoo Saamu'eelitti moggaafteedha waan itti boosse sana waan dhabde sana waan si jalaa dhokate sana waan itti rakkatte sana kallattii kamirrayyuu dhaabbadhu iddoo kamiis hojjedhu hojiis argadhu hojiis dhabi garuu isa dhabdee boosse sana Waaqayyo siif hin kenna haalelluuyaa isa dhabdee boosse biyya keessatti nama kolfaan ta'ette kallattii namni irra deemurrallee akkaataatti adeemtu kan dhabde wanta ittiin qoleen kee gaccabe kana Waaqayyo siif kennee qolee kee ol qaba itti fufteen boossu abdeessa rakkatte sana hin argatta siin jedha gooftaan haala kamiin iyyuu gatamte haala kamiin iyyuu jibbamte haala kamiin iyyuu gadaantummaan si qabate kallattii darbaa kan dhabde waan dhabdeetti boosse sana Waaqayyo harka guutee siif kenna haalelluuyaa jooraan haftu dhabaan haftu boo'aan haftu siin jedha gooftaan dhaga'i nama nana dhaga'i obboleettii nana Waaqayyo karaa kee irra dhufa salphinaan baattu ulfina baatta siin jedha Waaqayyo haalelluuyaa inni ittaanu salphina gola namaa seenetu ulfinatti jijjiirama salphina gola namaa seenetu ulfinatti jijjiirama wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1-11tti yoonnaa dubbifattanii kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidha ta'e tokkotu ture abbaan cidhaa yommuttiitti nama hundumaa waame namoonni waamaman baay'eedha achi jiru namoota waamaman keessa Yesuus Kiristoos argameera achitti akkuma kana Maariyaam haadhi Gooftaa argamteetti akkuma kana bartoonni argamaniiru hundumtii argamanii taa'u haa ta'uyyuuti malee wanta nyaatamu malee wanti dhugamu achi keessa hin jiru akka aadaa biyya keenyaatti waamichi gaafa yaa'u wanti nyaatamuutu hin dhiyaatin waan dhugamuutu dhiyaata jarreen kun isa jalqaba dhiyaatu mana keessaa fixani inni jalqaba isaaniif dhiyaatu hin jiru akka tasaa daadhiin mana keessaa dhume namoota kanaaf wanti kennan gaafa dhabamu ol deebi'anii mana keessatti gungumuu jalqabani hin salphanne jedhani attam goona jedhani eessalinna jedhani hin qaanoomne jedhani Maariyaam waasaan ta'aa jiran kana hunduma isaa ilaaltee yaa Yesuus salphina jara kanaa rakkina jara kanaa dhiphina isaanii argaa jirta miti jettee gaafa seen Yesuusin gaafattu Yesuus akkana jedhe haadhoo amma waa gochuuf yeroon koo hin geenye maaliif hojii koo keessa galteedhe kana irratti Yesuus Kiristoos takka erga taa'ee booddee yeroon isaa gaafa ga'u daqiiqaan isaa gaafa ga'u lafaa ka'ee dhaabbate mana sana keessa gaanota 6 tokkoon isaa liitirii 80-120 kan nyaatu achi mana kana keessa jira qodaan kun qodaa duwwaadha waan tokko of keessaa kan hin qabne mee bishaanitti guutaa jedhe Yesuus bishaanitti guutaa jedhe jarreen bishaan lagaa waraabanii qaban mana keessaa qabu bishaan kana itti guutani bishaan kana gaafa itti guutan hamma afaanirra yaa'ee dambali'utti bishaan kana ergatti guutanii booddee Yesuus Kiristoos abbaa cidhaatiif kennaa buddusaati qammasiyaa ilaalu jedhe abbaan cidhaa kuni bishaan kana qammasee gaafa ilaalu jara keenyaa akka aadaa keenyaatti jedhe daadhii isa jabaatu ganama kennama ture isa laafaa namootaaf ganama laattanii amma daadhii jabaa gara galgalaatti fiddanii jedhe hin dinqifate hin raajeffate
hin ajaa'ibsiifate maani daadhii jabaan akkasii eessaa fuutanii jedhe. Saayinsiin isaanii kan hojjete inni ganamaa daadhichi dadhabaa ture. Amma garuu saayinsii Yesuus Kiristoosiin kan hojjetame daadhii jabaa ta'e. Dhimma kee Yesuus keessa gaafa galu ulfina isaa eenyuyyuu madaaluu hin danda'u. Mootonni madaaluu hin danda'an. Beekaan madaaluu hin danda'an. Kan kee Yesuustu keessa gala. Ulfinni siif caalu kaa'amee jira. Kanatti ittiin baane itti ba'uuf kan jettu. Ulfina haaraa tokko jira. Kabaja haaraa tokko jira. Salphina keessaa gara ulfinaatti waan tokkoon sitti hima. Waaqayyo har'a kola mana kee seenee salphina haaree gadi baasa. Ulfina lafa inni jiru Waaqayyo gara mana keetti fida. Waaqayyo lafatti kuftee si kaasa. Waan dubbattu dhabdee afaan kee kan qabatte. Maalan dubbadha jechan dhabe haasa'uu hin danda'u nama keessatti. Haasa'uu hin danda'u waldaa kiristaanaa keessatti. Haasa'uu hin danda'u waltajjii gidduutti. Ani nama salphateedha. Nama Waaqayyo dhiise nama Waaqayyo irraanfateedha. Waa jechuu hin danda'u kan jette. Harraban qabu kan jette. Dubbachuu dandeessa kanaan booddee siin jedha Waaqayyo. Qolee keen ol qaba salphina mana kee seenee gadan baasa siin jedha Gooftaan. Akka saayinsii biyya lafaatti saayinsii addunyaatti bishaanii dhandhama hin qabu. Bishaanii foolii hin qabu. Bishaanii halluu hin qabu ture. Saayinsii Waaqayyootiin garuu bishaanii halluu godhate. Saayinsii Waaqayyootiin garuu bishaanii foolii godhate. Saayinsii Waaqayyootiin garuu bishaanii dhandhama ture. Waan foolii hin qabne, waan bifa hin qabne, waan dhandhama hin qabne. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gara mana kee dhufee fooliitti sii godha. Dhandhamatti sii godha. Bifatti sii godha. Jijjiiramtee akka nama kan biraa taata misiraachu. Kaleessa kan si beekan si wallaalu. Ulfina sirratti argu. Ol jetta malee gad hin taatu. Balballi kee salphinaan cufamee ulfinaan banama siin jedha Waaqayyo. Haaleluyyaa. Dhaga'ii dhaggeeffadhu. Biyyan gadhiisan jedhin. Lafa namaan naquun jedhin. Tarreerraan ce'een jedhin. Waaqayyo lafatti jirtu jira. Salphinni sirratti ta'e ulfinatti geeddarama siin jedha Gooftaan. Waaqayyo dhaloota kanaaf isa caalu qopheesseera naan jedha. Ulfina haaraa tokkotu jira. Warra beela'an borin kuufu kan ilmi namanis borin kolfu Waaqayyoon geeddartaa bara hamtu gadi qabdee tulloota of toltu aduu birmaadummaa finiinsite gurmuuchuun gorfamaa sililchiifte olol jedhu warri boquun cabee Gooftaas miti nama kan nu sobee. Haalleluuyaa. Inni ittaanu humna dhaloota rakkise rakkinaan qabee irratti moo'icha kennaafi Waaqayyo. Seenaa Yiftaa ilaallaa. Abboota firdii boqonnaa 11 amma 11tti Yiftaan obbolaasaa gidduu jiraata. Sagaleen Waaqayyoo loltuu jagnaadha. Haalleluuyaa. Loltuu jannaa nama Waaqayyo dibe, nama Waaqayyo ulfinarra kaa'e. Nama Waaqayyo ayyaanarra kaa'e obbolaasaatu dhiibbate. Dubartii ejjituurraa dhalatte ati. Kanaafi nu gidduu taa'uu hin dandeessu. Abbaa keenya biraa dhaalan argattu. Ati nu wajjin dhaala hirmachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu jedhan bayi deemee mana abbaa keenyaati hin teessuu nu wajjin jedhanii Yiftaa ari'atani. Yiftaan iddoo gadhiise. Yiftaan bakka gadhiise. Yiftaan biyya gadhiise. Hin baqate. Dachaa xoobitti gadi bu'eedha sagalee Waaqayyo. Dachaa xoobitti gaafa gadi bu'u namni mul'ataa, namni ayyaanaa, namni dibamaan achi isaan keessaa baqateera. Ari'ataniiru, sokkeera, dhiibameera waan ta'eedhaaf. Iddootti hin ga'eera warra isa dhiibaniin Yiftaan waan ta'eef. Waaqayyo Israa'el warri Yiftaa dhiiban, obbolaansaa warri Yiftaa dhiiban nagaatti jiraachuun qabani nama koo dhiibbataniidha Waaqayyo. Sana booddee warra Israa'elitti Waaqayyo warra Amooniin kaase. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Sababii keetiif mandaraan diina kee jeeqama. Sababii keetiif warri siin morman hin jeeqamu. Warra siin morkatan warra si dhiiban irraa nagaa kaasa Waaqayyo. Hammati deebitee iddoo ulfinaatti deebitutti. Hammati dhuftee bakka ulfinaa qabattutti. Hammati dhuftee marcuma sana irra teessutti. Hammati dhuftee dirree sanatti baatutti. Hammati dhuftee teessuma irraa buutee qabattutti. Waaqayyo nagaa irraa kaasa. Sirratti niisi Waaqayyo. Kana irratti warri Amoon gaafatti ka'ani. Akkana jedhani jarreen kun waliin mari'atani. Amma lolli nutti jabaateera. Yiftaa malee mo'achuu hin dandeenyu jedhan. Kanaafiyyuu Yiftaa waammanna. Gaafa jedhan jaarsoliin Israa'el dhaqaniitu Yiftaadhaan akkana jedhani. Amma lolli nu qabateera. Garatti baanu hin qabnu. Yooti dhufte malee mo'icha hin qabnu. Kottuu deebii gara biyyaatti jedhani. Akkana jedhe Yiftaan kaleessa na jibbitanii mana abbaa kootii na baaftani. Amma moo rakkinnis hin qabannaan guyyaa rakkina keessanitti na barbaacha dhuftanii jedhe. Kana irratti akkana jedhe deebi'ee amma gaa ta'u malee
hoogganaa keessan ta'uu nan danda'a. Isin dura bu'ee isin marra'uu nan danda'a. Ajajaa keessan ta'uu nan danda'a. Akkuma ati dubbatte Waaqayyo nuuf si gidduutti dhuga baatuudha. Hin taata, dura bu'aa keenya taata, hoogganaa keenya nuuf taatadhan. Kana irratti Yiftaani duukaa bu'uudhaaf gaafa inni murteessu Misiphaatti waadaa isaanii xumuranii jedha sagalee Waaqayyo. Yiftaan gara biyyaatti gaafa deebi'u warri Israa'el moo'icha argatan. Warra Amooniin Waaqayyo harka Yiftaa keessa buuse. Dhaggeeffadhu obboleessa koo obboleettii ko. Dhaggeeffadhaa bakka jirtan kamiinuu kan jirtan. Abbootiin, harmootiin, obbolaan koo bakka jirtanitti dhiibbaan kam isin irra kan jiru. Lolli kam isin irra kan jiru. Haala kamiin gadi kan taatan, haala kamiin ba'aa kan baattan, haala kamiin kan boossan. Waaqayyo gara keessan dhufa. Mandara diina kee rakkisee Waaqayyo. Humna si caale Waaqayyo caale. Waan si rakkise rakkinaan qabe. Teessuma ulfinaarra si teessisa Waaqayyo. Simaatu libare tuuta kakuu eegu. Simaatu libare imimmaan saamargu. Simaatu libare kee abdii jaarraa. Simaatu libare dhiigame karaa karaa nuuf ijaarta haaraa. Warra si rakkisan dursee rakkinaan qaba Waaqayyo. Hin dhiibamta malee rakkattu. Dhiibamtuyyuu gara booddeetti dirree ulfinaatti waamamta. Gatamtee naftu achitti. Dachaa xoobitti gadi bu'ee Waaqayyo warra dachaa xoobitti isaa ari'atan rakkinaan qabe gara iddoo ulfinaatti akka inni barbaadamu godheedha Waaqayyo. Haaleluyyaa. Gatamtee naftu hin barbaadamta siin jedha Gooftaan. Inni itti aanu labsii du'aa karaatti hambisee dhaloota du'aaf eegaman jiraachisa Waaqayyo. Iyya dhalootaatiif birmannaa gaafa taasisu labsii du'aa karaatti hambisee du'aaf warra eegaman jiraachisa Waaqayyo. Hojii ergamootaa boqonnaa 28:1-6 qabadha. Achirraa dubbifachuu dandeessu. Seenaan kun seenaa Phaawulosiin dubbata. Phaawulos al takkaa kaleessa hojii ergamootaa boqonnaa 27 irratti deemsa galaanarraa deemaa ture. Haala mijanne keessa caccabaa markabaatiin sochiirra tureera. Dhufee iddoo tokko gaafa ga'u biyya Malaaxiyaa jedhamtu tokko keessatti of arge. Biyyi kun hin qorriti, hin dhaamotti, roobichas qaba. Haalli isaa mijataan turreedha sagalee Waaqayyo. Warri biyyasii Phaawulos fa'itti jaalala guddaa argisiisanii jedha. Abidda qabsiisanii akka isaan qaammataniif kottaa jedhanii iddoo sanatti waamanii jedha. Phaawulos gaafa gara abidda sana qaammachuu dhaqu hanxaxii ammaaree ho'a abiddaa kanarra gaafa dhaqee buusu. Boofni hadhaa qabu sila abidda kan baqate achi keessa harka Phaawulosiin ciniineedha. Baay'een si duukaa deemanii baay'een si ilaalan illee. Jiraachuu kee mini baay'een badiisa kee barbaadu. Baay'een du'a kee eegu. Ilkaaniin sitti kolfanii labsii du'aa sirratti labsuu danda'u. Faallaa labsii du'aa Waaqayyo immoo jireenya sii dubbata. Dhaga'i dhaggeeffadhu. Nan du'a itti of irratti kan raacu. Du'is irratti kan dubbatame, salphinis irratti kan dubbatame. Waaqayyo jireenya kee labsa. As keessatti hidhattanii yoonnaa dubbifattan Phaawulosiin bineensi hadhaa qabu kun boofni kun gaafa ciniinu harka isaa gaafa ol kaasu boofni kun harka Phaawulositti rarra'a. Harka Phaawulositti rarra'uu bofa kanaa gaafa argan namoonni baay'een akkana jedhanii namni kun kaleessa nama gumaa ta'uunsaa hin mamsiifne kaleessa galaana irratti nyaatamu yoonnaa ooleyyuu amma hadhaa bofaarraa hin hafu. Namni kun nama gumaa ta'uunsaa hin mamsiisu. Hin du'a namni kun milikkita du'aa immoo hin ta'a. Shinchoon ja'a lafa dha'a ilaalaa waliin jedhan. Phaawulos hamma isaan eegan irra yeroo isaan eegan irra darbee jireenyatti fufe. Du'atu eeganii jiraachuu isaa argan. Kufaatii isaa utuu eeganii dhaabbachuu isaa argan. Joonjeen tokko irratti hin argamne Phaawulosiin. Gara xumuraa irratti hamma eeganii gaafa dadhaban Phaawulos jiraachuu isaa gaafa baran. Phaawulos irratti hadhaan bofaa humna akka hin qabne gaafa baran. Jaranana namni kun nama miti kottaa. Inni Waaqayyo tokko jedhanii waa'ee Phaawulosiin raajeffachuu jalqaban. Du'a sirratti eegame obboleessa ko. Labsii du'aa sirratti labsame. Abamuun sirratti labsame. Sitti murteeffame. Waaqayyo hin hafe. Du'i kee hafeera siin jedha. Labsiin du'aa sirratti hin ta'u. Abamuun sirratti hin ta'u.
Hinduutu hin jiraatta siin jedha gooftaan. Harkan kennitu du'atti. Haaleluyyaa. Tu Waaqayyoof hojjettu. Tu Waaqayyoof gurgurtu. Raajiin du'a labsiin du'a asirratti hin hojjetu. Jiraattee jireenya argita. Hinduutu siin jedha Waaqayyo. Hafeera du'i kee. Hafeera du'i kee. Nan du'een jedhin raajii diinotaan fudhatin. Labsii seexanaatti abdiin kennin. Harkan kennin. Waaqayyoo jireenya kee dubbata. Jiraadheen si jiraachisa jedha gooftaan. Haaleluyyaa. Jiraattee jireenya argita obboleessa ko. Hafeera du'i kee. Si abdachiisee namni si qaanessa. Waaqayyo Waaqa dhugaadha. Waaqayyo abdii sirriidha. Abdii keeti Waaqayyo. Sin gargaara jedhee si biraan hafu. Si wajjin nan taa'ee si biraan hafu. Dhaga'ii dhaggeeffadhu obboleessa ko. Nama biraa gargaarsa kan dhabde. Fira abdattuu kan dhabde. Abdattees kan si yeellaasise. Harkan si qaba. Lafa onaatti sin dhiisu sin jedha Waaqayyo. Mimmaan kee dhugaa kan jirtu boo'aa kan jirtu. Si yaadata ilmi Waaqayyo Yesuus. Baratti Waaqayyo waa'ee keetiif dubbatu. Baratti Waaqayyo waa'ee keetiif haasa'utu dhufaayeera. Namni yoonnaa cal jedhe. Mootonni yoonnaa cal jedhan. Wanti kamiyyuu si jalaa cal yoonnaa jedhe. Haalli kamiyyuu yoonnaa dide. Kan kee samiin afaan godhatee dubbata. Eenyuun dubbatu yoonnaa ta'e. Dacheen dubbachiisa Waaqayyo waa'ee keetiif. Dhaggeeffadhu obboleessa ko. Dhaggeeffadhu obboleessa ko. Namni si jalaa dideera yoo ta'e. Waa'ee keetiif Waaqayyo dhagaa dubbachiisa. Abdiin kutin. Dhiisin boo'in. Nan badeen jedhin. Raawwatame kan koon jedhin. Anaaf du'a wayyan jedhin. Waaqayyo siifan birmadhaa siin jedhe. Lafa onaa keessattan si qaqqaba siin jedhe Waaqayyo. Lafa namni siin qaqqabne. Lafa namni siin argine. Gataa taatee gatamtee kan jirtu. Biyya kamiiniyyuu kan jirtu. Waaqayyotti boo'aa kan jirtu. Waaqayyo siin qaqqaba abdiin kee du'a miti siin jedha gooftaan. Si jiraachisa ilmi Waaqayyo Yesuus. Waan takkaan dubbatamne dubbatte galata Waaqayyootiif dhaabbatta gaaf tokko. Inni kan biraan balbaloonni mana hidhaa namatti ta'an hundumtuyyuu ofiin beekanii namatti banamu. Gaafa Waaqayyo iyya dhalootaa dhaga'ee birmannaa taasisu. Balballi inni mana hidhaa namatti ta'e inni namatti cufamee karaa darbaa nama dhowwe hin banama namatti. Inni sitti cufame sitti banama. Sitti cufamee nafuu siin jedha Waaqayyo. Hojii ergamootaa 16 kaasee hamma 34tti yoonnaa dubbifattan waa'ee Phaawulosii waa'ee Sillaasiin dubbata. Iddoo sana keessatti gaaf tokko hooda dubbachiiftuun tokko biyya sana keessa jirti. Hooda dubbachiiftuun kun Phaawulos fa'aa duukaa deemtee hojjettoota Waaqayyo Abbaa warra karaa jireenyaa labsan jetteetu deddeebitee yeroo hundumaa itti labsitu turte. Gaaf tokko Phaawulos hafuura sana keessaa ifatee jira. Isheen gaafa kuftu hafuurri sun iyyee gaafa keessaa ba'u galii isheen biyya sanaaf galchitu hundumtuu hin dhaabbateera. Sababii kanaaf biyya sana keessatti hadheessaan irratti ka'e Phaawulos fa'aa qabanii hidhan. Gaafa hidhaman ilmi Waaqayyo Yesuus duukaa mana hidhaa dhaqe. Jirma lama gidduutti hidhamtanii teessanii duukana keessan teessanii balballi kun isinitti banama. Hin baatu ijoollee koo as keessaa jedhe Waaqayyo. Itti dubbate Phaawulos fa'itti. Sillaasiif Phaawulos faarfannaa jalqabanii. Tuusaan faarfatanii halkan walakkaa hundeen mana hidhaa hin raafame. Socho'i guddaan hin ta'e. Balbaloonni mana hidhaa hundumtuu hin banamani. Phaawulosiif irraa hidhaan hin hiikame. Phaawulosiif Sillaas irraa hidhaan hin harca'e. Sana booda isaan duwwaa yuumini namoota achitti hidhamanii jiran hundumaarraa yuumoo hidhaan hin harca'eera sagalee Waaqayyo. Kan kee hiikee karaa keeyyuu kan namoota kan biroo hiika Waaqayyo. Ofii kee furamtee dhalootaaf furmaata taata siin jedha gooftaan. Hidhaan gaafa irraa hiikamu. Achi keessatti sochii guddaan gaafa ta'u. Lafti kun gaafa socho'u. Warri mana hidhaa eegan hin raafamanii. Hin iyyanii. Maaloo attam goona jedhanii. Eegduun manicha hidhaadhaa of ajjeesuuf ka'eedha. Phaawulos addana jirra homaayyuu of hin godhin jedhe. Phaawulos fa'itti harka kennatan. Borumtaas adaba tokko malee karaa nagaa geggeeffamanii Phaawulos fa'an. Sittan himaa. Hidhaa kamiinuu sirraa hiikee Waaqayyo. Murtii qajeelaa siif kennee Waaqayyo.
karaa nagaarra si geggeessa. Waan si miidhu kamiiniyyuu sirratti hin dhiisu Waaqayyo. Qabaa kamiiniyyuu sirratti hin dhiisu Waaqayyo. Ofiin beekee banama inni sitti cufame. Haalaan kan sitti cufame. Jiraachuu barbaannaan kan sitti cufame. Barumsaan kan sitti cufame. Nagadaan kan sitti cufame. Karaa tajaajilaa kan sitti cufame. Waaqayyoof hojjechuu keessatti illee milkaa'ina kan dhabde. Waaqayyo akkana siin jedha. Sitti cufamee nafu. Sirraa banamaa siin jedha Gooftaan. Cufaa keessatti naftu, hidhaa keessatti naftu. Inni ittaanu mul'ata dhaloota gufachiisu. Waaqayyo karaa irraa kaasee ijoollee isaa milkeessu. Gufuu dhalootaa ibsa ta'e. Abdii dhalootaa dukkanaan isa qabu. Karaa darbaa isa nama dho'u. Waaqayyo karaa irraa kaasee deemsaaf guddinaaf jireenyaaf mul'ata warra qabaniif Waaqayyo karaa darbaa qopheessa. Karaa darbaa isa si dhoowwe sana Waaqayyo karaa irraa kaasa. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 1-21tti dubbifadhaa. Akkana jedha iddoo sanarra. Sababii Israa'eliif Iyyaarikoon jabaattee dhaabbatteedha. Sababii kan biraadhaan mini sababii Israa'eliif Iyyaarikoon jabaattee dhaabbatte. Karaa darbaa isaan dhoowwiteedha. Waaqayyo garuu saba kana dabarsuu waan barbaadeef, saba kana ceesisuu waan barbaadeef, saba kana milkeessuu waan barbaadeef, karaa darbaa saba kana yoonnaa dhoowwite iyyuu Iyyaarikoon jabaattee akka isheen itti hin fufneef Waaqayyo ajajatti baase. Sabni Israa'el guyyaa 6tti naanna'ani masaraa Iyyaarikootti. Gaafa torbaffaa si'a 7tti naanna'an. Torbaffaa irratti garuu isa xumuraa irratti iyya guddaa iyyani. Sabni kun iyyaniidha Waaqayyo Iyyaasuudhaan. Innichi dhaabbate kun, innichi karaa darbaa dhoowwe kun hin jigaadhe Waaqayyo. Sabni Israa'el gara dhumaatti iyya guddaa gaafa isaan iyyan masaraan Iyyaarikoo uursee jigeedha. Lafti raafame. Masaraan Iyyaarikoo hundumtuu hin daakame. Sabni Israa'el moo'ichaan keessa darbani. Wanta karaa kee irratti gufuu sitti ta'e. Jiraachuu kee irratti wanta gufuu sitti ta'e. Milkaa'ina keetti wanta gufuu ta'e. Sichi maalan godha kan jette. Abeera karaa kan jette. Hiriyaa koo biraa deebi'eera kan jette. Waaqayyo mul'ata kee kan gufachiise gufuutti ta'een dura keetti kaasa siin jedha Waaqayyo. Karaa keetti raasee buqqiseen karaa darbaan sitti agarsiisa. Hin yaadda'in. Karaa irra dhaabbattee boo'aa naftu. Karaa sitti bana, daandii sitti bana. Darbitee jireenyatti fufta. Waaqayyo akkana siin jedha. Itti fuftee milkoofta. Gufuun hin taa'u karaa kee irra siin jedha Waaqayyo. Haaleluyyaa. Sagalee Waaqayyo isa dhageenye Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Akka ittiin jiraannu, akka ittiin milkoomnu, akka ittiin ifa haaraa arginu Gooftaan nu haa gargaaru. Waaqayyoon galateeffannaa. Abbaa keenyaaf Gooftaa keenyaa galanni guddaan siif haa ta'u. Waan nutti dubbatteef waa'ee sagalee kanaaf ati ulfaadhu. Dhaloota sagalee kana dhaga'an lafa jiran hundumaatti hidhaan isaanii haa hiikamu. Gaaffiin isaanii haa deebi'u. Sagalee kanaan haa fayyani. Sagalee kanaan haa jiraatani. Sagalee kanaan ifa haaraa haa argani. Sagalee kanaan biiftuu haaraa haa argani. Ulfina haa argani. Gargaarii namoota kana ulfinni siif haa ta'u. Waan nu wajjin taateef eebbifami. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Wadanuutu jedhanii kunuunaaf faqaabannee akka diinaatti miti akka waaqaaf jiraanne kan isaa durii kan miilanaa raajumaa kanan beekumseetanne keenya lolaan waaquma keenya lolaan waaquma keenya lolaan waaquma. Malta yo farse gurupse erga gofta dina ko gurupse
kuffise erga gooftaan diina koo kuffise erga gooftaan diina koo kuffise erga gooftaan diina koo kuffise erga yesuun diina koo kuffise erga yesuun diina koo kuffise sana bode kanjire oloma male kenya gadbiti kule dabala isarra janna male kundin kenya borkana chala sichirana kana chala wakni wakota no gargara sichi ballanna kana chala waqni waqota nu gargara sichi lallabna kana chala humna furasa nu gargara sichi farfanna kana chala humna furasa nu gargara mal raja maladasa inni mulatan kamne nutoda kenge bane afate sejal kamne jetaje tembarbalu oduma darakesa dabesi